Raadiyoo Simbirtuu. Amajjii 4 bara 2016 guyyaansaa gaafa kamisaati. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, kun raadiyoo Simbirtuu karaa marsariitii simbirtuu.com kan isinii darbudha. Hordoffiif akka toluuf mee waan qabnu gurra isin buusa. Akkuma naa kaanii har'as oduu isinitti himnee eegalla. Oduu booda sirba tokkotti aansinee qophii lama qabna. Qophii simboo fi qophii imalaa. Qophii imalaa keessatti namoota lama keessummaa qabna. Maarree hanga xumuraatti yoon waliin turtan akkatti gammaddan abdii keenyadha. Amma oduutu dhiyaata. Wallagga bahaa aanaa Nuunnuqumbaatti jiraattonni magaalaa Adaree kibxata ta'een gaddaa Oromoon maaliif ajjeefama jechuudhaan fincila kaasani. Hojii misoomaa fi bulchiinsa gaarii irratti uummata mariisisuudhaaf qondaalonni dhaabbata Dimokiraasummaa Uummata Oromoo fi bulchiinsi magaalichaa uummata walga'iidhaaf waamee ture. Bu'aa gama misoomaa fi bulchiinsa gaariitiin mootummaan Oromoodhaaf fidedha jedhanii waltajjiirraa haasaa yeroo eegalanitti uummanni walga'iidhaaf waamame garuu kan dursuu isa kana miti, ijoolleen keenya maaliif ajjeefamaa, Oromoon maaliif hidhamaa, kanarratti haa dubbannu jedhanii gaaffii irratti kaasani. Qondaalonni waltajjiirra turan garuu deebii kennuu dinnaan uummanni sagalee tokkootiin walga'ii diigee bahee magaalittii keessa naanna'uudhaan mormiitti seenanii jedhe namni ijaan arge kun. Olmaan keenya maaliif hidhamti, maaliif du'aa jiru? Eegga bulchiinsa gaariidha jettanii haasoftu ta'e maaliif qixa sirii ta'een hin deemsifamu kan jedhu uummanni gaaffii jabduu kaasee haasofsiisuu jalqabee ture. Deebisuu fi jaan dandeenyee fi ittiin mormuu gaafa isaan jalqaban uummanni eegga akkas ta'e walitti diddaa keenya hin ajjeesisna, hawaasicha wajjinis tokkuma jedhanii diddaa isaanii ajjeesisuu jalqaban jechuudha gadi ba'anii. Hojjettoonni mootummaa, daldaltoonni, dafqaan bultoonni walumaa galatti jiraattonni magaalaa Adaree waliin ka'anii mootummaan Oromoo ajjeesuu haa dhaabuu, kan hidhaman haa hiikamanii, bilisummaa feenaa, waraanni nurraa haa ba'u jechaa turanii magaalaa sana keessa naanna'anii. Waraanni biyyoolessaa fi poolisiin itti bobbaafame namoota reebaa fi hidhaa oole kaleessaa fi eengadda magaalittii keessaa. Dargaggoon maqaansaa Dassaaleny Fiqaaduu jedhamu rasaasaan rukutamee mana yaalaa naqamtee ciisee jira jedhanii maddeen keenya. Uummanni naannoo sanaa bosonatti galuutu dhaga'amaa jira. Waraanni manarra naanna'ee kan arge hidhaa isa kaanis immoo doorsisaa jira jedhames. Dhimma kanarratti bulchiinsa irraa qulqulleeffachuudhaaf bilbiluudhaaf kan yaalle toorri bilbila isaanii nuu seenuu didee hin milkoofne, yoo arganne guyyaa biraa qabannee deebina. Godina Gujii keessatti uummanni mootummaan Itoophiyaa Oromoo hacuucaa jira jechuudhaan mormii dhageessani roobii kaleessaa. Akkuma aanaa Adoolaa, Waayyuu fi Booreefaa keessatti dubbii maaster pilaanii Finfinneetiin wal qabatee godinicha keessatti mormiin deemaa ture. Kaleessa immoo aanaa Sabbaa Boruu keessatti ka'e. Jiraattonnii fi barattoonni achii gamtaatiin gaaffii mirga Oromoo hiriira bahuudhaan dhageessisaa oolani. Garuu waraanni itti bahee reebuu fi hidhuutti seene malee. Hiriirri sun karaa nagaa fi harka qullaatiin gaggeeffamaa ture jedhe maddi keenya. Humnoonni mootummaa barattootaa fi jiraattota akka malee reebaa fi qaama isaaniirra miidhaa geessisaniiru. Kan akka malee miidhame mana yaalaa seeneerus jira. Hidhaanis itti fufee jira jedha maddi keenyi kun. Bulchiinsa achiitiifis bilbiluudhaaf kan yaalle nuuf hin milkoofne. Gara jabinaan zaliilli Oromoota mana hidhaa Qaallittii keessarra gahaa jiru haalaan na yaaddesseeraa jedhe liigii mirga dhala namaa kan gaanfa Afrikaa. Liigichi ibsa guraandhala tokko bara 2016 baaseen gaafa amajjii 29 galgala Oromoonni hedduun walirraa osoo hin citiin sa'aatii 10 oliif mana hidhaa sana keessatti zaliilli hamaan isaan irratti raawwatamaa ture jedhe. Mana hidhaa Qaallittiitti kutaa lakkoofsa 2 jedhamu keessatti Oromoonni hangi tokko waamamanii yeroo dheeraadhaaf reebamaa, qaamni isaanii tushaatiin hidhamaa fi guggubamaa, nafsaala isaanii irratti sibiila hidhaa turanii booda geessanii kutaa taanker jedhamu keessatti isaan gatanii jedhe. Qaamni isaanii guutuun kan dhiigu, madoo, muramoo, cabaa fi hidhiin isaaniillee tatarsa'eera jedhe. Qaamni isaanii madaa'ee dhiigni otoo irra yaa'aa jiru mana hidhaa dukkana sana keessatti Oromoonni uffata uffachuuf hin ayyamamuufi. Waardiyaa fi qondaala mana hidhaa sanaa kan maqaan isaa Gabra Egzaabeer jedhamu itti wal jijjiiranii isaan hiraarsaa turani. Waaree booda akka sa'aatii achitti 9 irraa kaasee hanga barii sa'aatii 11tti.
Hiraarsa gara jabeenyaan mana hidhaa sana keessatti Oromoo ragaa jiru sanarraa kan ka'e lubbuun jiraachuu garii isaanii illee shakkii keessa nu galcheera jedhe liigiin sun. Akka fakkeenyaatti obbo Huseen Abdurrahmaan uffatallee akka uffannuuf nu fayyamaa jedhanii wanta gaafataniif qofa gaafas galgala adda baafamanii erga fuudhamanii booda eessaa fi lubbuun jiraachuun isaaniillee warra kaaniifillee yaaddoo guddaa ta'eera jedhe. Kadir Zinaabuu Abdiisaa Fufaa Faqqada Abdiisaa Abdii Birruu Bantii Daggafaa Dajjaazmaach Bayyanaafaas gaaffii wal fakkaatu gaafataniif kutaa dukkana biraa keessatti hidhamanii jiru jedhe. Qondaalli mana hidhaa sanaa namni Gabra Egzaabeer jedhamu yoo barbaachisaa ta'e mootummaan isaanii hidhamtoota Oromoo mana hidhaa keessa jiran hunda isaanii tokko tokkoon gadi baasee ajjeesuu akka danda'ullee isaan irratti dhaadataa ture jedhes. Kanaaf dhaabbilee mirga dhala namaaf baabsanii fi dippiloomaatonni guyyoota garaa garaa haalli qabinsa hidhamtoota Oromoo mana hidhaa keessaa akka fooyya'uuf mootummaa sanarratti dhiibbaa akka godhan jedhe gaafate. Oromiyaa aanota garaagaraa keessatti fincila diddaa gabrummaa keessa jirtu jechuudhaan hojjettoonni mootummaa doorsifamaa hojiirraa ari'amaa fi biyyaa bahaa jiraachuun dhagahame. Haromayaa Dadar Gaara Mul'ataa Hirnaa Roobee Dodolaa Gindabarata Buunaa Gincii Jalduu Amboo Midaaqanyii Haratoo Fincaa Siree Aliiboo Naqamtee Najjoo Dambidooloo Gullisoo Jaarsoofaa keessatti hojjettoonni Oromoo xiyyeeffannaa dabballootaa fi tikaa jala jiru jedha oduun nu ga'e. Bakkoota kanatti kan hojiirraa horkamanis jirani goolessitoota wajjin hidhata qabdu jedhamanii. Gindabarat keessatti immoo daran dubbiin kun itti hammaannaan naannicha gadhiisanii kan baqatanillee jiru. Baqqalaa Raggaasaa, Shibbiruu, Asfaw Dhugumaa, Sanyii Mootii fi Lataa Baayisaa akka fakkeenyaatti warra magaalaa sana dhiisanii gara Finfinneetti baqatan keessa jiru jedha maddi keenya. Kun osoo kanaan jiruutii Wallagga dhiyaa aanaa Jaarsoo keessatti immoo fincila diddaa gabrummaa keessatti hirmaattaniitu jedhamanii barattoota 26 hidhaman irratti mootummaan ragaa sobaa namoota 29 dhiyeeffatee jedhame. Hidhaa keessa kan turan barattoonni 26 mana murtii Jaarsootti himatamanii kibxata darbe guraandhala 2 bara 2006 seeratti dhiyaatani. Abbaan alangaa mootummaa fi poolisiin Jaarsoo maaster pilaanii mormitanii jedhanii himata irratti dhiyeeffataniif ragaa sobaa gowwomsanii namoota 26 dhiyeeffatani. Manni murtichaas murtee kennuudhaaf baarlamaan bulchee ka'e. Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo maaster pilaanii irratti kan uummanni gaaffii kaase sirriidha jechuunsaa kan yaadatamudha. Erga sirriidha jedhame namoonni maaliif akka hidhaman garuu waan deebii hin argannedha jedhu namoonni hedduun. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya irraa kanumadha. Sirba kanaan gara qophii simbootti. Masiko. Ambo gana mama
Dhaggeeffattoota keenya amma dabareen kan qophii simbooti. Qophii simboo har'aa kana keessatti walaloo sin dhageessifna. Walaloon kun bara darbe kan miseensi waraana bilisummaa Oromoo yookaan waboon dirree irratti dhiyeessedha. Marree nu waliin turaan affirraa keenya ammas. Ashama harka fuunee jirra nagaa jirtu sabboontonni sabaa jaallan qabsoo cuftu dhaamsa dhiqqoon qabaa kan onneen koo himtu gaggabaabsan malee dubbiin illeen dhumtu. Nama hedduu goota faarsa haala adda addaa ilaale ciminaaf kaayyoo isaa xiinxaluudhaan madaale murannoof cichoominas gulaaluudhaan calale anis calliseen taa'u goota koon faarsa malee. Dhiira duubatti hin jenne laaluudhaan quuqqaa sabaa isa kaayyoof of kenne haaluudhaan murtii daba kan diinaan jilbeeffanne jagna mileensaa jabaa qaamaaf qalbii na weeddisa balleessaa maalii qaba. Woboo goota sanyii gootaa gaachanaa fi abdii ilmaan Oromoota jajjabaadhu falmi guyyaa tokko moota goobantuu fi gantuu lammii keessaa foota. Har'as ta'ee boru situ abdii sabaati siin diigdu nyaapi ofumaaf dhamaati biyya fi falmachuun yakka maal qabaati qabsooti gootuun gandi nurraa yaati. Itti fufi falmaa tarkaanfii fudhuuti wanta hundaa obsi mudhii kee hidhuuti yoo akkasiin ta'e diin kor qalbiin duuti qaa bilisummaa lubbuu keetiin guuti. Aariin manaa baate barbaaduudhaaf haqa kaayyoon kee ifaadha takkaan qabu laaqa si dukkana gabrummaa bariisisuuf saaqa dhugaaf waan dhaabatteef gargaaraan kee waaqa waada abbaa kee eegiin balleessin maqa diina kee haqa taasisi ishee raqa. Suma qaba Oromoon goota lammii isaa tiksu jaalala saba isaa kan wareegamaan ibsu kaayyoo ummata isaatii kan qabsoon qabee cimsu Oromiyaa bilisoomsuun kan lammii garaa ciibsu woboo koo qeerransa koo suma kan baasu gumaa kan warra wareegamanii kanneen gootota kumaa murteessiteet ka jirtu laachuu faarsaa sadhumaa ololaaf bakka laatin shakkiin qabaatinuma. Haalli kamuus hin danqin qabsoo tarkaanfachiisuuf bilisummaa ummata kee sirnaan ariifachiisuuf murnoota danuu carraa sochii kee gufachiisuuf saba keessi jaalatu waariidhaan mufachiisuuf woboon badee afarsanii addaan bananii laagaa fiilmii dharaa hojjetan bohaarsuuf warra lagaa garuu argees dhagayesan immoo dubbii aagaa woboo qabsoo irra jiru dhiira hidhatee jiru dinni waan nama araaga gurra kee ittiin qabin bubbee hedduu bubbisa kun ammas of hin barre nyaapha nutti dubbisa gabrummaa nurra bulsuuf diina waliin shubbisa gumaa jaallanii haa baasu yoo dhiisne nu cubbisa. Falmuu dhiisnaan jedhan akkamiin dhiisa falma yoggaa qabsaan malee kaayyoon hin geessu galma yoo diina leelan malee hin argatanii caalma nus kaaneet taa'ee gallu nyaaphaa keenyatti qalma. Gochaa dabree yaadadheen bo'achaan mankaraa kanarraa ofirratti argeen garaan gubadhee aare isa ormitti basha'u daangaa lammiin koo jaare kan roorroon dhufee darbaan saba bal'aatti jaare wanta hedduu buusee baaseen jireenya koo abaare qabsoo hidhannoo malee wayi furmaata qabaare woboo duuka loluu malee wayi furmaata qabaare. Harmaaf harkaan nu cite galee bineensa sanaan barattoota beektota hedduu dhabne budoota har'aa kanaan kan sammuu koo weerarsu gochaa isa kanaanaan ammaa bineensa sooru warra Oromummaa ganan jaraaf icciitii laatu wajjumaan lammii nyaatu jarumaaf baabaa hammamuu yoo ulfaatu boruu ishee sunnaatu hin beektu akka taatu akka jarri ishee haatu isheen barumaa taatu. Warri kun yoo muffarti yoom dalagdi waan fooyyee tumennaan lammii tumti akkuma ilmoo mooyyee nyaadhonnaan ofitti tumti akkuma harree booyyee jaraaf harka rukuttee hoo'isti hooyyee. Gootaan raasaatti gale duraanuu xiiqii jibba woboo qarriffaan dhiigaa tokkicha qixxee dhibbaa diina morma gorra'ee mataarra ejjee sirka eeyyee isatu boru bilisummaan nu hirka. Warri gantuu fi galtuun leencicha jalaa tura ni dhufa abbaan biyyaa guduunfaaf xaxaa fura koloneeffattuuf jalee sichi garaa ishee ura hin dagateen seeni sarkaaf harma mura. Hin ukkaamamu qabsoon akeekni jaallan durii maal akkamiin hanqaaka abdiin wobootu jira isatu lafee nyaaphaa cabsee urreessee daaka kotta duudaan habashaa maalifiifan dalalee qe'ee keenya halaaka mandhee ishee rukutaa dabballoota ishee cufaaf jireenyatti ishee raasa. Baasaa Oromiyaa irraa kaabattaa galtu jarri dhugaan keenyaa deebuu qilee abuutu dharri jarmiyaa isheen dhaabdedha walabummaadhaaf farri hundeedhaan haa buqqaatu amma ishee balfee barri bilisummaa simanna duraasaa qabu kaarri kana galmaan gahuudhaaf yerootti hojjennu har'i wal qabannee haa kaanu ilmaan Oromoo marri yoo kana nurran bultu dirqiin godaatti warri. Haala akkasii dhugooma mirgi abbaa biyyummaa lammiinis yoo durooma ofirraa darbeeyyummaa akka kun mirkanaa woboo haa jajjabaannu maana jaallan dabranii bakka hin geenye hin nyaannu ni bineensi qabsoota gumaa harkan laallu wanjoon gabrummaa cabu maali kan baraan baannu gabrummaan jiraachuurra duunee haa taanu biyyoo baraan wanjoo baachuurra fuunee haa cabsinu kiyyoo dachii alagaaf gadhiisnee nu taa'uun qabu kiyyoo turree qabsoo bal'isnee hundumtu haa jennu biyyoo woboo waan dagatin of harkaa qabna hirbuu
Jaalawwan dagatinaa obarkaa qabna lubbu isa dhaamsi goototaa sammuu keessaa nu sirbu maal jedhan jaallan kalee dhaamsa akkamii dabarsan warri qabsoo facaasanii dhiiga isaanii nu magarsan qaqalleewwan bilisummaaf lubbuu isaanii makarsan warreen qabsoo Oromoo gurra addunyaatti tafarsan kunoo akkas jedhanii akkan daganne namuu kunoo akkas jedhanii akkan daganne namuu kaayyoo keenyatti darbaa akkan gufanne lamuu wareegamaa qoqqopheessaa dhalli Oromoo kamuu qawwee fi dhiigaan malee bilisummaan hin argamu nu dirqama Oromummaa lubbuu wareeguun baane arsarmaa kaffallee nu gamnaan biyyoo taane harmee teenya Oromiyaa akka nyaaphaan hinaan maddoon cunqursaa jirtu akka ilmootti iyyaan dangaaf qabeenyaa keessan jabaadhaa cimsaa eega murna biraa balagaa addaan baasaatii beeka harmee irraa faccisaa beela dararaaf deega irratti cichaa qabsoo bakkaan gaa akeeka gumaa keenyas nuuf baasaa hin baatinaatii boore walabummaa badhaasaa dachee keenya ishee soore jaallanis jajjabeessaa warra kaayyoodhaaf joore barsiisaatii qajeelchaa isa dhugaarraa gore jechuun galfata guddoon urkaan gahanii diina kuffisaa turan ofiis kufaa ka'anii sabboontota irraa cufaaf fakkii gaarii ta'anii fulaan galle seenanii kaayyoof manaa bahanii akeekaa fi maanaa dhugaan nutti laatamee jira faana isaanii qabannee haamlikoof nu yaafira yoo dinnee irraa maqne lafee isaanii nu dira waadaa goonni kaa irraa namummaaf garaa eenyuun qabna Oromoo wal malee nama biraa tokkummaan diina haa gumnu akka ibidda cira kun sammuutu ajaa'ee fe'atee deemu cira kaan jiraatti faaja'ee walitti hojjeta shira kun bosonatti galeet nyaaphaa biyyattii shida kaan diqaalaa ormaa dhaleetti lammiif birmachuu dida kun immoo maree nama isaa qabee kaan konkolaataatti fe'ee gabroomsaa qe'ee fida sanyiin leencaa leenci immoo miti harree kun heera uumaati waan ija keenyaan garre uumamumaan harreedha bineeldi of hin barre otoo nyaattuu kan nyaatamtu kan egeree ishee hin laalu ilmi gootaas gootuma goonni goobantuun dhalchu qabsoon keenya sabaa fi qoonni gantuun hin galchu woboo kutatee ka'ee biyya isaa kabachiisu amajaajii dachee isaa afaan ishee qabachiisu gufuu qabsoo isaatti aleelee kakachiisu jala deemtota hundas hojii ishee dagachiisu haalli hagam rakkisuus kaayyoo keenya nugguru abbaan lubbuu lakkisuus dhalla kee kan gurguru dogoggorri inni qalee habadannu nonkuru gootatu goota dhalee dide diinaaf shurshuru kun akeeka lagaayyuu milkeessuuf kufeeka garaa isaa guuttachuuf carraaqqiin bu'ee ba'a sammuu namummaa gatee sadarkaa horii ta'a lubbuu wareega malee hin ta'u akkasaa ni falmanne hin teenyu haalli ta'us rakkisa qabsoos bakka nageenyi maaltu qabee lakkisa beelaaf dheebuun jiraatus obsuudhuma akkisa qabsoon man keessa bosonuma bakkisa hanga birmadummaa saba keenyaaf taatu hanga birmadummaa saba keenyaaf baatutti amma baduun gabrummaa ishee dhugaa taatu kaayyoo keenyaaf dhaabanne hin jennu harka laatu dhaamsa gootaan dhaadanna hinuun sun akka raatu kunoo kan armaan gadiiti woboo yaannan siif qabu kunoo kan armaan gadiiti jaallan yaannan siniif qabu wal yaadachiisuun malee garaan kees kanan dhabu jaleen silaa of hin baltu jara waliin nuddabu yoo jiksinee nu lolle kan koloniin kulcha jabeessi hidhannoo keessuma eegdu Oromiyaa bilisummaa yoo mun dhufu abdii biyyoota dhiyaan biyyoonni Afrikaa hedduus kanuma akka wayyaane gabroonfattoota callaa ishee namaaf hinnaan bilisummaan ni dhugaa yoonu tokkummaan kaan gargaarsa dhibiif teenyaan daalleessa dhumaa ta'an gaafa abbaan iyyate ollaan dhufa dirmanna otoo abbaan dhimmaan iyyin gandin fedhu hirmaanna kanaaf nuti dursinee nyaaphaa keenya haleellu nudha murteensaa sabaa harka ormaan kajeelu warreen fakkii nuuf ta'an Eertiraa Sudaan Kibbaaf Paalestaan irraa bara akkuma saba Oromoo cunqurfamoo turan isaanis gaafa qara ganna hedduu falmuudhaan hiree murteeffatanii qabsoorraa murre gara bilisummaan ni dhufti nyaapaaf warra galtuutti yoo fakkaate iyyuudha qabsoon hedduu hadhooftudha obsa guddoos gaafate ulfaatinni ishee cimaa sibiila irra jabaate haalawwan walxaxaa fi zaliilillee qabaate yaadaan nama godaansiftee sammuu qorkitee nyaate isa kanaaf dhimman qabu woboon kiyya jajjaboo jagna gara mureessa miti oomillee dadhaboo eelanii eelaa baasu jedha Oromoo yoo mammoo jabaannee utumna qabsoo kaayyoon sabaanan kaaku dukkanna gam dheeratus bariini numa dhufa daddagaagee tolatus biqiltuu nu gadduufa tulluu nagam guddatus dhukaa miinoon kun qabsaan wareegamus qabsoon ittuma fufu tarree biyyoota addunyaa alaabaa Oromoon ni geenya hajji dhiigan faayamteen beeksinne eenyummaa keenya tokkummaan haalatu qomoof injifannoon uummata Loki,
Amma immoo dabareen kan qophii imalaati. Qophii imalaa kana keessatti keessummoota lama qabna. Lamaan isaaniiyyuu Kanaadaarraati Edmonton. Haala kabaja guyyaa waboo achii fi fincila diddaa gabrummaa biyya keessaa irratti dubbanna jechuudha keessummoota koo waliin. Maarree ammas nu waliin turaan affeerraa keenyadha. Muuziqaa gabaabduu kanaa booda isin dhiyaata. Raajii Guddataa barreessaa Konyaa Gadaa Bilisummaa Edmonton. Akkuma Oromoon bakka biraa kabaju konyaa keenya kaabaa Albertaa magaalaa Edmonton Konyaan Gadaa Bilisummaa miseensonni adda bilisummaa Oromoo naannoo kanatti argamnu hawaasa Oromoo naannoo wajjin akkasumas sabaaf sablammoota cunqurfamoo kan kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo deeggaran waliin guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kabajnee olleef. Tarii waggaan ni kabajnaa bara kana keessa yeroo ayyaana kan kabajnu wanti adda isa godhuu jiraate yerootti uummanni keenya bittaa sirna wayyaanii mormuudhaan daa'imman barattoonni ijoolleen mootummaa sanarratti fincila kaasuudhaan gaaffii mirgaa gaafatanii humna olaanaa hidhatee waliin ol qabaa jiru kanatti ayyaana kana kabajuun ayyaanota waggoota darban kabajaa ture keessaa adda isa godha jechuudha. Kanaaf miseensonni hawaasa naannoo wajjin walitti dhufne kabajnee olleerra. Ayyaana kanatti egaa wanti nu mari'annee jiraate hoogganni dhaabaa hoogganni adda bilisummaa Oromoo keessumaa kabajaa ta'anii bakka bu'uuwwan kutaa Kaanaadaatti hoogganni adda bilisummaa Oromoo nunis miseensonni konyaa fi horiiwwaniyaa ibsa barbaachisaa ta'u haala yeroo irratti erga kennanii booda hawaasa wajjin haala yeroo irratti marii bal'aa geggeesseera. Hawaasni Oromoos gaaffii bilbiltuu yeroo ammaa akka miseensota adda bilisummaa Oromoo konyaa kanatti dhiyaateedhaaf deebii kennuudhaaf wantoowwan qulqullaa'uu qaban adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ejjennoo adda bilisummaa Oromoo qabu gaaffiif deebiidhaan hoogganarraa ibsi bal'aan kennamee fi itti kuufanii gumaata olaanaa waggoota kurnan darban keessatti godhamee kan hin beekne dinagdeedhaan waraana bilisummaa Oromoo bira akka nama dhuunfaatti akka dhaabbilee amantiitti akka waldaa hawaasaatti bira dhaabbatanii jiru jechuudha. Dhugumaan ayyaana kabajne kanarratti haamileen uummataa baay'ee onnachiisaa kan ta'e akkasumas immoo adeemsa bilisummaa Oromoo itti jiru hoogganaa dhaabarraa ibsa kenname ga'aa ta'uu isaati. Hawaasa wajjin ergaa guyyaa kana kabajnee yaadannee ollee
jaallan qabsoo bilisummaa Oromoo dhugoomsuu keessatti wareegamaniif yaadannoo goone yaadannee ooluu miti guyyaa kanaa kan isaatti immoo jaallan kaayyoo isaan wareegamaniif galmaan ga'uudhaaf ta'ee nurraa eegamu maal godhuu qabna kan jedhu irratti dabarii hawaasaa geggeessine booda miseensonni konyaa qobaatitti marii bal'aa geggeessine ibsawwan ejjennoo baasneetii kan walgahii keenya xumurre kanaaf milkaa'aadha jedhee yaada akka qotte. Mootummaan Itoophiyaa muddee 15 bara 2015 Oromiyaa irratti waraana labseera jedhan akkamitti hubattan isin? Adeemsi godhamaa ture waraana dirree uummata kanarratti labsuurraa waan adda godhuu miti. Baatiiwwan darban kana keessa Oromoon gaaffii mirgaa karaa bilisa ta'een haala ammayyaa ta'een utuu qabeenyatti hin bu'iin utuu qawwee hidhatiin dhimma maastar pilaanii ilaalchisee lafa isaarraa buqqa'uun gaaffii lafaatti gaaffii eenyummaadhaa gaaffii Oromummaati jedhee yeroo inni gaaffii kaasaa jirutti deebiin isaa kennamaa ture rasaasa daa'imman umriin isaanii waggaa 7 ta'e irratti tarkaanfii fudhataa ture mootummaan sun jechuudha. Qabeenya uummataa irratti qisaasa adda addaa geggeessaa ture. Innumaan kunuu waraana labsuu jechuudha. Ammumaan kana Oromiyaa keessatti waraanatu geggeeffamaa jira jechuudha. Inni kun uummata siviilii irratti tarkaanfii akkasii fudhachuu jechuun waraana ifa ta'ee labseetu geggeessaa jira jennee ilaallan akka keenya. Namoonni amma kan tarkaanfii irratti fudhatan Oromoo waan ta'aniif qofa. Isa kana yoo ilaaltu sanyii duguuggaa gosa yookiin saalaan yookiin immoo amantiitiin namni addaan bahee miidhama yoo ta'e. Kanaaf hiiki isaaf kennamu Oromoo irratti raawwate jechuudha. Namoonni kun Oromoo ta'uu isaaniitiin Oromummaa isaaniitiin gaaffii gaafachuu isaaniitiin raawwate biyyoota adda addaa keessatti duula sanyii duguuggaa geggeeffamaa turan ammallee geggeeffamaa jiranirraa waan adda isa godhu miti. Kanaaf hiikuma isa sirriidha jechuun barbaada. Fincilli amma deemu kun maal ta'uu qaba? Akkam ta'uu qaba bu'aa buusuudhaaf? Maalirra jira akka isin hubattanitti? Yeroo dheeraa fudhata fincila kanatti dhaluun xiqqoo gaggabaabsee makaasuu yoo yaade tokko fincilli kun fincila uummataati. Umrii koof umrii keetti yookiin jaarraama amma impaayera sana keessatti fincilawwan godhamaa turaniin kan mul'atee hin beekne jechuudha. Fincila yeroo dheeraa fudhatee fincila humna baay'een itti hirmaateen kan godhame jechuudha. Egaan akkuma fincilli kun kan dhaabbatu miti. Fincilli kun itti ba'aa qaba. Oromoon gaaffii maastar pilaanii lafa qonnaan bu'uudhaan magaalaa isaarraa deemu magaalaa guddisna jedhanii qotee bulaa ari'uun gaaffii lafaa qofatu hin taane gaaffii eenyummaati jechuudha. Isa kana immoo Oromoon jaarraa tokko guutuu waan argaa turedha. Namni guyyaa jawwee argee halkan xeeba teessaa jedhani. Namni guddina jibbu hin jiru, guddachuu magaalaa kan jibbu hin jiru, addunyaan arbaanaayizeshiniitiin deemaa jirti. Inni kun garuu Oromoon armaan dura argineerra. Bishooftuu keessaa dhiibamnee, Adaamaa keessaa dhiibamnee, Jimma keessaa dhiibamnee, magaalota gurguddaa guddatan jedhaman keessaas qotee bulaan keenya dhiibamee, masaraa mootummaan keessa jiru Finfinnee keessaa dhiibamee, eenyummaa isaa dhabee, maqaa lafa isaa yoo biraa moggaafatee keessaa xaxatee taa'eera. Har'as isa kanatti deemaa jira waan ta'eef, jaarraan sun akka hin deebineef du'uuf jiraachuuf jiraachuu dhabuu gaaffii eenyummaadha waan ta'eef fincilli kun itti fufa. Inni jedhu gaaffii qaba jechuudha. Fincilli kun itti fufa. Fincilli kun maal ta'uu qabaasa jedhuuf kallattii baay'een ilaaluu danda'u qabna. Fincilli barattoota impaayera sana keessatti ka'aa ture. Barattoonni Oromoo lafa qotee bulaa malee xiraaraashuu jedhanii fincila kaasaa turan sirna federaalaa irratti. Yeroo mootummaa fonqolchuuf dhiibanii ga'anii humni dargii hidhate gidduutti dhufee fincila kanarraa fudhate jechuudha. Fincilli kun ammas itti fufa. Oromoon waan godhuu qabu iddoo fincila godhee gaaffii isaa deebuu dhabutti yeroo humnaan itti dhufutti lafa dhuunfatu to'ataa deemu humna hidhate qopheeffate humni kun nagaadhaan kan aangoo kennu nagaadhaan ka gaaffii deebisu jechuudha. Kanaaf fincilli uummataa kun qabsoo hidhannootiin deeggaramuu danda'uu qaba. Uummanni biyya keessaa lubbuu isaa kennee qabsaa'u jira. Uummanni ala jiru immoo uummata kanaaf deeggarsa barbaachisu gochuu danda'uu qaba. Institutionally structure jabaa ta'e tokko taasisa foorsii cimaa ta'e tokko biyyaaf alaaf keessatti ijaaranii fincilli uummataa kun kallattiin dhumaan deeggarsa akka qabaatu ta'uudhaan bu'aa buusuu danda'u. Qabsoon uummataan geggeeffamu kun jarmiyaan siyaasaa karaa nagaas haa ta'u qabsoo hidhannootti amananii keessumaa adda bilisummaa Oromoo
qabsoo hidhannootti amanee mootummaa kanaaf falmaa jiru ummata kana wal maddii hidhannootiin bira dhaabatee ummanni keenyas waraana bilisummaa Oromoo anniyaadhaan jabeessee meeshaadhaan raawwachuu kan Oromoon immoo akka Oromootti mootummaa sana jala kan jiru ilmaan Oromoo kan mootummaa sana jala jiran qabsoo isaatti dabalee akkuma biyya Siiriyaa, biyya Gibxi keessatti, biyya Tuuniziyaa keessatti mootummaa hidhatanii kan turan mootummaa sanatti galagalanii immoo mootummaa sanaaf diina ta'an uummata hundumtuu mootummaa sana kana keessa kan hojjetu diina miti keessumaa ilmaan Oromoo OPDO ta'anii tajaajilaa jiran isa kana ijaarratee uummanni ofitti dabale isaanis immoo diinaaf meeshaa ta'uu baatanii qabsoo Oromootti makamuudhaan mootummaa hirreen taa'e kan hirreen qoffolchuu danda'u kan itti tufuudhaaf fincilli kun galmaan ga'uuf immoo hundumtuu ga'ee isaa yoo ba'e fincila bu'a qabeessaaf jijjiirama fiduu danda'udha jechuudha. Kanarra darbee rakkoon biyya sanaa immoo hiika argachuu kan dandeessu uummanni Oromoo hundumtuu saboota kan biroo wal fakkaatu waliin qabsaa'e ta'uu qaba waan ta'eef sabaaf sablammoota qarbiraa ofitti hammannee siyaasaa wayyaaniin saboota biraa wajjin walitti buusuuf keessaa uummata Amaaraa uummata kaan wajjin walitti buusuuf seenaa durii kaasanii deeman kanarratti tarsiimoo ofii qabaatanii tooftaa diina sanatti kuffisuu danda'an irratti immoo tokkoomanii deemuutu murteessaadha kan jedhu yaada qaba. Oromoon qabsoo gaggeessuu jira. Eenyu wajjin? Diina Oromoo wajjin. Kubbaa yeroo taphatan namni 11 galee taphataa namni inni kaan harka rukkutaa laphaaye tifoozoodha. Hin deeggera nama 11 sana. Har'a garuu Oromoo saba biraa wajjin nama sagar buunfate wajjin qabsaa'u jira. Yoo inni moo'ee harka rukkunnee yoo inni muumame warra taa'u ta'uu hin qabnu jechuudha. Hundi keenya ga'ee nurraa ba'u eegamuu danda'u qaba. Warri qabsoo hidhannootti namanni qabsoo karaa nagaa godhaa jirus karaa nagaa qabsoo isaatti fufuu danda'u qaba. Inni qabsoo hidhannootti deemu qabsoo hidhannoon deemuu danda'u qaba. Rakkoon taargeetii nu qabnu fincilli kuni dagaagee ittitee humna godhatee mootummaa kana achi sochoosuu danda'u qaba. Addaddummaa ideoloojii siyaasaa asii qabnu kanaan keenyee fixachuutu dhiibiidha malee wayyaanee kuffisiitu irra cima miti. Kan irra cimu wayyaanee kuffisanii gaddeebi'anii ta'anii immoo ideoloojii kan keenya dhiphisanii saba gabrummaa jalatti kufee taa'u kan gabrummaa jalaa baasuu kan ibsu. Isa kanaaf ilaalcha keenya qabu dhiphisanii waan wal fakkaatu irratti deemu Oromoon akka Oromootti keessa isaatti otoo hin taane saboota biraa wajjin iyyuu waan nu wal fakkeessu irratti waliin deemnee waan nu komformaayis godhuu hin dandeenye irratti immoo addummaa keenya ibsannee wal dandeenye deemuu danda'u qaba. Inni kun dhaaba siyaasaatiif dhaabolee siyaasaa hooggantoota geggeessan qofaniif akkuma hawaasaattiyyuu sadarkuma hawaasaattiyyuu mul'anni adda addaa tokko jijjiiramni jiru jechuudha. Hiriira wajjin bahuu miidiyaaleen jiruun qabsoo Oromoo balaaleffatanii dhugaa Oromoo dubbachuu kanneen kun hojjetamanii dhufan waan ta'eef isa kana cimsinee irratti dandeenye yoo hojjetame wantoonni jedhaman kun gidduutti ba'uu danda'u waan ta'eef Oromoon dammaqee diina isaa addaan baasee baree diina isaa sana kuffisuu irratti xiyyeeffachuu danda'u qaba. Namni lubbuu tokkitti isa jijjiirraa hin qabne of filmee gaaratti ba'ee diina isaa lola yoo ta'e asimmoo akka namaatti waan sirraa eegamu gochuu waan ulfaatu natti fakkaatu. Namni lubbuu ka jijjiirraa hin qabne kennuu jira waan ta'eef. Kanaaf Oromoon qabsoon hidhannootiin fincilli isaa deeggaramuu akka qabu mormii qabu. Uummanni biraa meeshaa hidhatee qaba. Meeshaa gafunyaaniitti qaba. Oromoon gad birii qabsoo hidhannoo geggeessuu akka qabu mormii qabu jechuudha. Isa kana gochuudhaaf immoo waan nurraa eegamu hundumtuu kallattiidhaan gochuu danda'uu qabna jechuudha. Gahee keenya sana ba'uu danda'uu qabna. Tole Buraajii Guddataa Kanaadaa Edmonton galatooma. Isinis carraa kana naa kennuufis tuffii galatooma. Magaalaa Edmonton North America jira Kanaadaa keessa. Maqaan koo Abdiisaa Abdannaa Jafeen jedhama. Guyyaa waraana bilisummaa Oromoo baay'ee tokko haala gammachiisaadhaanii egaa akkuma beektu haalli amma nuti keessa jirruu fi haalli deemamaa jiru yoo hammamuu gaddisiisaa ta'e egaa qabsoon gammachuuf gadda qaba gatii ta'ee fi haala kana guyyaa waboon itti hundeeffame kabajataa ollee haalli amma jiru kun baay'ee tokko nama gammachiisa baay'ee tokko nama onnachiisa haalli uummanni keenya biyya keessaa jirus egaa ijoollee waggaa 8tti qabee jaarsa waggaa 70 jaartii waggaa 60 dabalatee qabsoon kun handaaraa gandaaraatti giddu galeessa Oromoo cufa
amantiin utuu hin qoodiin, gandaan utuu hin qoodiin, kutaan utuu hin qoodiin wal bira dhaabbachiisee boquu keenya biyya alaa keessattis ta'e biyya keessatti boquu keenya ol qabannee akka deemsisu nu taasisee jira. Jijjiirama guddaatu jira. Akkaataa akkasiin kabajataa oolledeessu. Jaarraa 16ffaatti as kan argame hin beeknedha kan Oromoon amma godhaa jiru jedhama. Mee warri biyya alaa jirtanoo haamleen keessa maal fakkaata ture waggaa kabajan? Maal gochuuf walii galtani? Maal gochaa ooltani Edmonton Kanaadaa keessatti? Kanada jedhee si ibsuuf baay'ee tokko jechatu na hanqata dassu. Baay'ee tokko uummanni Oromoo haala addaatiin viidiyoo waraanaa waraabameeru jiru. Waraanni keenya dhaamsanni dhaammate haalota biyya keessa deemaa jiru. Biyya alaa kun maal gochuu qabna? Kaleessa qabsoo keessa turre har'a qabsoorraa fagaannee hoo jiraanneyyuu uummata keenya bira yaadaanis ta'e qabeenya qabnuun gara fuulduraatti uummata keenya onnachiisuu, hidhachiisuu, jabeessuu, haamleessuu irratti walii galle gaa ansi ajaa'iboo jiraate erga wanti kun eegalamee erga wanti kun jalqabamee karaa adda addaa charchiitti masgiidatti uummanni Oromoo dhimma kana duukaa bu'aa jira. Akka malee wanneechaa jira. Amma fakkeenyaaf charchiin ani keessatti akka Oromootti hirmadhu charchiin Edmonton keessa charchii lamatu jira. Charchii Elshaadaay keessatti dungoo qabsiifnee paasteroota affeerree akkuma biyya jirrutti boonyee kadhannee waaqni saba keenya ijoollee duutu jaartii jaarsa qe'ee diina nu salphisuu dhufe kan akka Waaqayyo nu gargaaree salphinaan nurra gaggeessu isa jedhudha. Sagantaan gaggeeffame har'a immoo sandaran uummanni takkaa bahee hin beekne bahee amantaan gandaan kutaan utuu waliin qoodin xiqqaaf guddaan jaarsaa jaartiin irratti hirmatee waadaa gara fuulduraatti qabsoon keenya hamma galmaan ga'utti ka jedhu waadaa galchinee horiis walitti qabnee waraana keenya kee bira dhaabbachuudhaafis qophii ta'uu keenya mul'isnee jirra. Akkaataa akkasiin kabajataa oollee dessu. Horii buufannee hin gaa jechuu keenya kanaan gaa jechuu keenya otoo hin ta'in hundinuu caasaa qabaa, hundinuu jaarmiyaa qabaa. Qeerroos ta'e dargaggoos ta'e waan isaan godhan isaanillee egaa akkana ni quba qabutti akkuma beektutti Washington DCdha head office waan kana qindeessu qabu. Kanaaf karaa achiniitiin yoo nu ga'e wal qeerroon jennu jaarsa jaartiin jennu nutidha. Wanti amsi ibsuu danda'u karaa hundaanuu haadhuma horii buufnee gallee teenya otoo hin taane walitti fufiinsaan haga dhuguma akkuma isaan jedhanitti gabrummaan xumura godhatutti haga biyyi keenya bilisoomtutti haga sabni keenya bilisummaa argutti bira dhaabbachuuf haga umuriin keenya jirutti haga bilisummaa arginutti isa jedhudha kaayyoon nuti qabnu. Haga kanatti deemuudhaaf siin jechuu barbaadeen. Dhaamsoo qabaatan xumura irratti. Uummata biyya alaa jiruuf jaarmiyaan qabsoon galii qabaa, qabsoon jalqaba qabaa. Kan qabsoo kana gaggeessu immoo jaarmiyaan jira. Akka Oromootti Oromoon cufti gamoo gamoo otoo hin jedhiin dhaabni keenyas dhaabni adda bilisummaa Oromoo wanta kanarratti akka uummata dura bu'ee uummata gaggeessu akka beeksisa tokko tokko nama onnachiisu akka nuu baasu adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana wanta godhamaa jirutti baay'ee tokko gaaffiin uummataa akka deebii ta'uuf bakka bu'oonni dhaabaa biyya alaa jiranii waan tokko tokko yeroo yerootti akka beeksisa nuu baasanii dhaamsa kootii adda bilisummaa Oromoo kallacha uummata Oromooti waboon gaachana uummata Oromooti isa kana immoo gargaaruudhaaf haga dhumaatti nuti qophiidha. Dhaamsi koo kanuma galatoomi fayyaatti gooftaaf. Yaa goota attam diinaa goota roorrootu hammate maafirratti nata fanta fardaachite inni ijaatanii goonni biyyaa sumaa inni abdaatanii oromoon daandii makiinati tugina murina goofaree gaaddi sadiirati oromoon daandii makiinati tugina murina goofaree gaaddi sadiirati.
malola didda. Dhaggeeffattoota keenya egaa kanarraaf jennee hundumaa gurraan singeenye irraa kan nu hafe yoo jiraate nagaa walitti dhaabnee torbeetti beellama qabachuudha. Kanaaf amma xumuraatti warreen nu caqasaa turtan hundi keessaniyyuu galata qabdu. Torbee dhimma biraa qabannee hanga deebinutti haalaaf bakka gaarii keessa akka turtan hawwii keenyadha. Sirba kanaan nagaatti. Te baloto, ya ulfoto,